yoo deebitee baay'istee dhiqatteen dhukkuba kalloo sirra fiduu danda'a. Jimaan saaluma sanii wal fakkaata. Jimaan haraami miti abbaa irratti haraameessa. Haraam jechuun dhoorkaadha. Abbaa dhoorkaaf irra godha. Yoo baay'isee qame jazbeessuu danda'a. Yoo likki qameeoo akkuma nama buna dhuguuti hizaamni isaa akkuma nama buna dhuguuti hizaama bunaa keessa gala. Akkuma bunaati akkasuma naa qabatte hizaamni isaa tokkichuma. Ammoo namni jimaa qame jaartii hojii rafuu hin danda'u maarree gaafii asrii sanin deebisa. Silaa namni jimaa qame jaartii hojii rafuu dadhabe harargeen irraan tana hundi siima isheenaan dhaltu. Guddifachaan ilmaan guurratti. Harargeen lakku dhalaa jirti. Badhuguma. Wallaahi. Harargeen lakku dhalaa jirti akkasii naa qabadhu ta'e. Fuullee bakka san jechuu isaatiif addanaa sii baasa. Ana adda baasaa. Akkas yeroo mara akkas dhaggeeffadhu. Dhaabbugaa fuullee akkas jechuudha miti. Ilmaan dhaluu hin dandeessan. Harargeen kan jimaan qaban hin bulu. Haajaa bahuu hin dandeessanidha. Irran turtaniidha itti fedhe. Haajaa baanaan dhalla dhaggeeffadhu. Namni haajaa osoo hin baane kamitti dhalla. Kanaafuu jimaan keenya halaali abbaaf irratti haraameysa qiyaasatti akka isin jazbeen itti fayyadamaadha malee jimaan akkuma gartee fooqa takka gartee tuffaa nama nyaata qananii akkuma isheen geessan akkasuma akkasin naa qabe malee waan fardi nyaata waan bashannan akkana nyaatan takka malee waan gartee haraam ijaanii akka farshootti bakka farshoo sadarkaa farshoo geessanii miti jimaan halaali akkuma nama gartee goommana takkaa'u qosxaa nyaatuuti ani isaa akkasumatti hin daadda. Kanaafuu jimaa moggaa boon fadhuu galatooma haganuma yaadna kiyya dheeraa miti. Fayyaade. Itu positif. Fayyaade garuu bakka tana fuulleetti deebiin sirra izimee tacaaya bunaa gorte akkoola kanatti hedduu baaftee ni jirti akka tacaaya jimaa gorte tanatti. Akkam akkam yaani. Akkam jaartii warra jimaa qama hundi koolaatti eegee baastee jirti maal akkana wayii waan ifa taa'u maal. La indogogoriin baabaa kiyya. Achi garagaltee deemti as garagaltee deemti. Kurragaa hareedduun sitti hin nafate. La waan akkasiin jirtu. Carraa namaa kana. Itu positif. Akkam. Okay, akkam jirtu hundi keessanii nagaa fayyaa isin gaafadhee yaa haa ta'u yaaduma muraasa kan dheebuudhaa fi maali dhimmi kan haarawaa ta'eetii miti dhugaadha dhimmi har'a abbummaan fedhe ta'ee jimaan haraam jedhee abbummaan fedhe ta'ee haraam miti jedhee dhimmoonni jimarra wal qabatee kuni waan haarawaa miti haa ta'u wanni sadarkaa kanatti ajandaa kana guddisee sooshaal miidiyaarra nama waccisiisu kun maali? Tajaajilu gizeen laalu akkaataa hawaasni keessaafuu dargaggeessa keenya lafa ol ka'an keessaafuu dargaggoon amma yaangitee kun sooshaal miidiyaa harkaa qaba. Miira keessa jira irra guddaan keenya hawaasni keenya dhugaa dubbachuudhaaf akkaataan sooshaal miidiyaa nuti itti fayyadamnu hennaa hawaasa biraa laalluu fi hogguu ijoollee Oromoo takka hedduu laallu garaagarummaa guddaa qaba. Maaliif dhimmuma ifirrattu tasgabbooynee wal caqasnee daqiiqaa qabnu san keessatti waan bu'aa firii qabu takka hawaasa keenyaa dabarsu irratti tokkoffaa itti fayyadamni isa irratti qixaan ga'umsa horanne lammaffaa akkaataa namni keenya namni Oromoo kun itti bakka waliif kennin hanqina bal'aa qabu. Maaliif yeroo tokko kaanee sheekha ofii dhugaa sheekha waa hedduu irraa barachaa turre sheekha amantii diin islaamaa qabee hawaasa keenyaan deemu yoo har'aan tana ka'ee waan anaaf akka nama tokkotti waan anaaf hin taane yoo dubbatu ta'e as ka'ee as furadhee sooshaal miidiyaa irratti wal salphisu. Kammoo sheekha haa ta'u nama amantii haa ta'u buunfadheewu waan gartee ana deeggaru yoo ta'e waan fuudhee wanni miira kana keessa jira hawaasni keenya. Miira kanaattu har'aan tana dhimma jimaa kanallee sadarkaa kanarra kaase. Maaliif hawaasni biraa keessa hin jiru wanni kanaaf. Nama ofii haanii itti duuluu arrabaan gaccabsuu kun hin jiru. Gaafa afaan nama biraatiin jimaan haraam ijaamu
deebi'ee abaluun akkas jee caffeen gaafa dubbisa irra deebi'ee haraami jee abaluu akkas jee akka waan afaan kunis garaagarummaa qabu arraba hedduu waan dhufuu jira. So yaada wal amansiisuu takkaayoo yaada naaf hin taane yoo jiraate yaadni sun sadarkaa isaa ilaalee hawaasa kiyya keessattis bu'aan inni fidu maali jee bira kutuu danda'uu hin qabnu. So amma dhimma amantiitiin wal qabsiisanii moo oguu waan tokko jaani dhimmi sun deemuun oolamu. Hawaasa keessas bu'uun oolamu. Arra kaanee abbummaan fadhe nama amantiitiin miti jeeni arra lafaa ka'ee waan tokko haraama jee fatwaa godhee waan hadiisaa fi quraana keessatti hin jirre haraama jee asbaasiyoonni godhu adillaa ittiin qabu deebi'ee ammallee akkasumatti amantii warra beekan miliyoonaa warra lakkaamu waan jiruuf yaanni isaa kufaata. Lakki haraamaa miti halaalii jee kamormuusi dantaa dhuunfaa fi qofarra kaa'ee waan tokko amantii kana keessa haraamaa miti jee lafa kaa'uu hin danda'u. Maaliif ruulii qabaa waan haraam ta'ee fi haraam hin ta'in diin islaamaa lafa kaa'ee jira waan ta'eef. Awwaan hin harran qabaaneef ka'ee haraami jee fatwaatti kannuun hin taatu amantii islaamaa keessa abbummaan fadhe an sheekaa fi hin jiru. Waan sheeni sun hin qabaaneef jecha jimaan haraam hin jee fatwaatti kannuun danda'u. Akkasuma qama ulleen anniin qamaa jimaan kiyya iddoodhaan qabaa. Ammoo sheekha waan hin jeef halaali jee fatwaatti kannuun danda'u. So jimaan yoo haraami kajennee lafaa kaanu taate dhuguma dubbachuudhaaf farshoon haraami jennaan. Farshoon akkamitti haraamii gaafa jennu ulamaan hedduun ka gurguru jetti. Ka oomishu lafaa kee itti kanne ka dhugi ka ishii san gurguree ittiin jiraatu ka dhundhugin ka gurguru beekan haraama yoo ifi dhuguu baatellee gurguruun mataan isaa haraama gurgureen inni ergatu haraama jee ifa kaamee jira. So jimaa haraama jennee gaafa kaanu oomishuu jira ka ifin qamaanee jira. Ammoo ka jireenyi isaa fi maatiin isaa guutuun dhimma kanarratti hidhataadha. Kammoo oomishu ifimmoo qabu. Ilmaanti guddisaa ilmaan diinti barsiisaa kana haraama yoo jenne fatwaatti kaa'uu danda'u qabu. Akkasuma ka gurguruu jira ka hin qamaane. So qama'uudhaattu haraamamu. Yoo haraamis garaagarummaa qabaatu taate qama'uutu haraama moo lakkii oomishuu gurguruu ni dandeessa. Qama'uun haraama yoo jaani fatwaa haa nuuf kennani. Lakkii qama'uun haraama miti oomishuu fi gurguruutu haraama yoo kajaan ta'es akkasuma fatwaa nu barbaachisa yoo haraam ta'e jechuudha. So arraan tanaa ani deebii Harargeen irra guddaan ooyiruu jimaa harkaa qabnaa oomisha qabnaa maatiitti guddisnaa kanaaf jimaa namni xiqqishuma yaada jimarratti negatiif ta'e kanne immoo barbadaa'uu qabaa Harargee irratti duulee jennee ammaas kaa'uun sirrii miti. Maaliif sirrii miti? Waan tokko jira kana yaachisu. Dhugaadha Itoophiyaa keessatti jimaan qabeenya Oromoo harka jiru. Guddina Oromoo malee Sidaamaa warri jimaa oomishu. Balacee maal jimaa jedhamu kana warri Sidaamaatti oomishu. Habiraa jimummaan amma Guraagee jennu kun naannoo Sooddoo fi Walqixxee kanatti Oromoodha kan oomishu baay'ee. Oromootuma Sooddoo sadeen Sooddootti oomishaa warri immoo magaalaa keessa gurguru Oromoo ta'uu dhabuu danda'a. Irra guddaa oomisha Oromoo harka keessa jiru Itoophiyaa keessatti. Haa ta'u immoo irra guddaa warra asoo waan kan hin oomishne itti fayyadamuu jira. Naannoo Somaalee fudhadhu, Affaar fudhadhu bakka hedduu hin oomishanii garuu guutuu fayyadamtoota jarra kun. Amma ikonoomikaalii yoo laallee jimaan haraama yoo jennu taate egaa haraamaa waan jannataa fi azaaba waan lama callaa filachuudha ittiin jiraachuuf itti marreen ta'u kana ulamaa'in as baatee reason out gootee hadiisa ittiin tuutee akkuma farshoo gartee ka gurguree ka oomishe ka maal ta'e jettu sanitti nu amansiisuu danda'u qabna. Deebi'i waan immoo nuti jimaa Harargee irra guddaan harkaa qabuuf maa jimaantu qamaa kana keessaa ba'uu qabna jara keenya. Maaliif wanni na yaachisu tokko jira akka nama dhalataa tokko. Isin irraa hin gabaabsa. Wanni na yaachisu akka Harargee tokkotti
Mono jimaan ikoonomiin keenya guutuun